Ati fireesiitii mati? Yaa isatti hin beekan. Wallaan hin beeku asumatti hin argamane. Dhugaa himtu dhugaa immoo ifettu min. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Siitu irraa bane bakka keessa hin baaftamoo hin baaftu? Tubaan Siin qulfii baasisa shukkaan qaba. Itti dhaabbattee maanan laalta. Ka'ii. Ka'ii meeti jalaa ka'i. Jalaa ka'i. Ittiin gaada yoo Ka'i jalaa. ittiin gaada. Yalla jalaa ka'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu baga jiraattan namitti sana mana kana keessatti hidheetiin qulfii qollofee keessaa baafadhee kiisha kaayyadhee mana sarrafe intala haaraa waan tan bira dhufte sana as manni akkuma manni kun afatti balbala kun duraanis afaadha afamee jira jechuudha sirriitti asrafii jedhee akka tasaa saadaa yoo kaatee dhuftee balbala kanatti tumte irri baraana kaasee jedheetiin anis bana riba deemee rafe. Mucattiin ammallee rafu jirti. Bakkuma rafu jirti. Qulfiin akkaan qollofee jirti. Balballi alaa akkaan qollofee jirti. Namittiin eessa seente? As jala seente, kana jala seente, foddaan baate, kana hunda jala barbaatee dhabeetiin foddaan bahuudhaaf hin danda'amu. Yoo baatellee doorri doora shanaffaadha. Doora shanaffarra jirra. Yoo asin utaalte ni duuti namitti. Kanaaf namittiin tana maaltuutu mana kana baase. Intalli haaraan na bira dhufte tuni shakkaatiin jira amma yoona. Intalli marafu jirti. Ani dubbanne calliseetumaan kaameeraadhaan namitti san hin sawwarre akkasiin taate. Kaameeraa mana keessa kaayatti mana raabee. As raabee deemee mana riibaa raabee. Sa'aatiin sun sa'aatii 7 walakkaa halkan keessa. Maaltu namitti tana baase? Intala haarawaa tanaatti furtuu na jalaa fuudhee irraa tumatee isiidhaaf kenne. Daawwattoota hordoftoota keenya intala haarawaa tanaan qabachuuf deemarra. Akkamitti namni akka qilleensatti kee bahee deema? Bakka mucattiin turraftu dhaqee isin agarsiisama. Daawwattoota hordoftoota keenya kunoo mucattiin asirra jirti. Akkasumatti dhaabbadhaa ilaalaa isin ifaan qabsiisaa. Hey, Simba. Maal seet? Intalli eessa kutte? Mana keessa jirtu. Mana keessa jirtu. Eessa kuchiifte? Isaan kuchiisan asumaan rafu jira. Asumaan rafu jira. Maal sin jeetiin isitti hulaa qollofee rafi geessi biraa deeme? Itti baa hulaa qulfiin qabanneetti. Namni alaa seen hin jiru eessa kutte. Eessa kutte? Eessa deemte? Ni ilaalaree maal jechuudha. Sii gadhiisee? Auzubillahi minash shaitanir rajim. Mana kaan keessatti maal jechuudha. Asii baaftanii bakka biraa beektanii qulfii isii harkaa qaban. Namitti eessa qabdee siin jee? Tubaan asii irra jiraame. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Siitu irraa bane? Qulfii na biran keenya qabatti irraa bane. Akkam goote reeti? Waa takka hin goone ayyoon isii gadhiise asii irra fa. Ati fireesiitii miti? An maalitti hin beekan isii. Yaa isatti hin beekan. Dhugaa himtu dhugaa immoo ifettu min. Wallaan hin beeku asumatti hin argamane. Asumatti hin argamane? Seen ilaalte mana malee. Seen. Seen. Maal barbaadde? Beekaaf dhokotte. Beekaaf dhoositee kan namni jijjiirta. Dhoositeeti? Waa namni shaayitaanaa qulfii isii harkaa qabaa namni qabu. Anama qalbii kennan ta'udha. Qalbii kennan. Qalbii kennan ta'u. Taayi gadha. Gattaayi. Maal jechuusaa? Fireesiitii miti? An fireesii ta'uu dhiisii. Fireesiitii moo fireesiitii miti? Wallaan asitti hin argamu fireesiitii miti. Ni kakkattaaga? Auzubillahi minash shaitanir rajim eessa qotteesiin. Waan ayyoon isii baafachiise akkamitti as duraa rafattee akkamii yaadda? Balbala qollofeetiin as rafi jee isii itti qollofee kee deemee? Dhayyiban dhageenya irraa rafattiin jira. Furtuu ati dheengadda guyyaan isii kan irraa tumatte? Intumanne aaboon biyya. Intumanne aaboon asii faarii
Asii faaraa. Motan sanum beeku. Magaalaan si faaraa miti. Wallahi na. Yoo yaman si faaraa taate malee. Yaman na faare haa ta'e. Nama bakka beekutti deemee motan. Amma namittiin tun hin jirtu akkamiin godha deema? Amma jaartii sana akkamiin godha? Alhamdulillah mishtar. Ha? Ni jirti amma moo isheen tilaales moo. Amma moo isheen eessa jirti? Eessaan baati? Tuba ulama turraa bana qulqulleessii fudhatee yoo ati furtuu hin kenniniif eessaan baati? Kuni qollaffi keessaa badheetiin nakiisa jirti. Ta'alaa qollaffi maaltu baase? Ani beeku wallahi an baase. Ati kamitti kana yaadda qoo maaliin hin baasa maaliin qabati kamitti cuqumsee kaanii garuu. Gaddaa maaliin dhuftee jee ansi qorannaan dhimma kiyyaa fi suudirraa dhufe isinii rakkoo keessa jiru agarraan hin dhufee jettee sababa saniitiin mana kanatti dhiise. Ati baaseemi? Wallahi agarreessu maa hin beeku asumatti hin arge wallahi. Himi moo nimta? Wallahi asitti hin arge maalitti beekatiin baasa. Hin baaftuumi? Hin agarreessaa hin baasa. Bakka keessa hin baaftamoo hin baaftu? Siin baasisiisa akkaman? Siin baasisiisa akkaman? Siin baasisiisa akkaman? An dhalaa miidhuu hin barbaadu. Dhageessaami? Dhalaa miidhuu hin barbaadu. Namitti fokkottu sun miidhuu hin barbaadu sitti mala. Isii sammuu miidhuu hin barbaadu. Tuban karrane. Garuu ati maaliif nama nuraatu fakkaattee na dhuftee na jala gadhiisa namitti? Way ana gadhiisa. Akkamiin baate mana kana balbala qollofeetiin sanis qollofee qulfii keessaa baasee. Ati akkamitti kana yaadda yoon isii gadhiise akkamittiin mana keessa rafa yoon nama isii gadhiise ta'e akkamittiin as rafan akkamitti kana yaadda. Akkamitti kana yaadda? Aywa akkamitti kana. Amma maaliin godhamma? Walumaan barbaanne yoo ta'e malee ana isaan. Himii siin jemma. Bikka isii jirtu takka hin beekan. Laaf kanaan takkitti mataa keessa sidhee jennaan akka addunyaa irraa kuttu beekta. Isaa hin fide tayyib quban qabuun bakka isiin dayite asii rafu jira naa garteemi sirrii. Isii balbala banattoo hin dhageenye. Furtuu eenyuun laateef? Furtuu ati laateef himi? Yaa salaam. Ati laateef? Wallaahi ani furtuu ta'e hin qabu. Mataa kanaan si basheessaadha? Mataa kanaan yaaboo maal jechuudha? Ammaaliin balleesse yaaboo ammaaliin balleesse ajjeefta uliin waa hedduu eeggadha addunyaa kanarraa. Eeggadhaa nama waa'ee eegganne jira? Tayyib maaliin balleesse? Namittiin bulbultu nu wulii waa eeggate. Awwaan kana keessa harkaan qabu reesii hojii isii godhu jiraame ani hojii kana keessa harkaan qabu reesii wajjin. Kanaafuu? Kanaafuu yoo argamte walumaan barbaanne malee ani maaliin godhare maaliin balleesse? Gulaa qollaffii namittiin akkamitti baatee aslaan akkamitti ba'uu dandeesse? Ati naqqoosu jirta na fakkaata moo kanaa? Siqqoosutti hin jiru yaakiin. Naqqoosu jirta na fakkaata. Hin agarree taa'e gannan dha'in yaani maaliin balleesse? Naqqoosu jirtaa mee? Laa hanqoosutti hin jiru nagarree isii baatu. Eessa kutte namittiin hayee? Ani beeku reetu boo manni sa'aatii torbaami sa'aatii torba bakka san ati rafi jeetiin achi si dhiise balbala sana akka saadaa yoo dhufte balbala yoo sin dhodhooyte ati anatti himtuufi meeqanii bakka si dhiiseef. Tuba waan akkootiin beeku reen nagarreesii baatus dhageenya ulumata akka tambanamtuu. Nama dhufee balbala dha'uu hin dhageenye? Tokko hin dhageenye. Ati akkamitti akkana yaadda akkamitti waan akkanaa asirratti hojjeta? Jechuun maali eenyummaa keensi beekaa? Eenyummaa keenya beeku Oromoo ta'uu bichaan gahaadha bara Oromoo ta'uu gahaadha. Oromummaa ta'uu qabu. Maal Oromummaa ta'uu? Nagarree isii baatu isii namoo dhufee fudhees nagarree. Oromummaa ta'uun eenyummaadha? Tayyib qulfii isii fudhatee kurfaa keetti hin galee meen qulfii teessanillee hin qabu. Furtuu fudhadhee kurfaa keetti hin galee. Tayyib yoominanii fuudhee sirraa wanta godhe. Dingadda asitti guyyaan asitti si dhiisee si biraa deeme saadaa eegisiin jee. Dubaan qulfiin argee. Furtuu si kanneeme. Nakkanni ta'e tayyib qulfii kurfaa keetii maaliin godhaan irraa tumaddaan. Gurfaa kiyyaatti mikaa namitti tun keessa jirtu hin jedhe. Dubaan gadi hin bee waa manni keetiin gadi hin bee. Gadi hin bee ree nuti mushaakila jiru saadaa na qabtee dhufteen yeroo akkamiin gabbee tumaddee dhufeen. Akkamitti kana yaadda garootu. Amma itti sii miteeti. Wallahi akkana sisseene. Maal si boochisee reewwas hin ta'in? Maaliif boochisee reewwas hin ta'in? Badii kee ofitti beektaa? Waan irra geessa badii maaliin qaban? Waan akkana akkamiin irra geessa? Akkamiin baatee deemtee namittiin tun? Siitu gurbadda addatee miree waan isaan godhanii asii ol baasan hin beeka. Gurbaa kamittiin addatte? Gaafatooti dhugiseenni maallaqa isii gaafatu. Waajeenii
Maal nama miree ilma namaati akkamitti balbala qolloffiidhaa akkamitti foddaadhaan baasee fuudhu. Amma ittiin beeka shayitaana gaallee nu jinnuudha isaan namaa miti ollee nu mana namaa akkanaa takka argeen beekuun jireenya hayyaa keessatti. Kanaafuu itti siimte jechuudha. Waan kana keessa harka hin qabu. Amantii qabuun baattus. Daawwattoota hordoftoota keenya namittiin baafatte. Garuu akkamiin fuudhuu danda'a? Nama siirii godhuu bar shayitaana wajjin jira shayitaana manni. Osoo balballi qolloffii balballi hunduu qolloffiidha. Akkamitti seenee fuudhuu danda'a? Shayitaana bubbee bisaanitti. An dhugaa dubbachuudhaaf amma mucattii kana baay'ee takkaan ittiin aaree isii hirriiba raftu tumuuf hin kennu. Garuu ni kakattiga. Ani si waliin beeku jettee kakatte kunoo isin tana. Wallaahi asumatti hin argeen. Kanaafuu maal godhan jetta fe'amani? Namichi shayxaanni isii waliin deema. Namichi sun natti dhaaddate yoon an mana saniitiin ture naan jedhe. Ni an garuu nama sodaadhu. Namicha bulgu. Namitti bulgu bakka jirtu yoo ta'e ilaalta. Sumaan deebisa mana kanatti. Namicha dha'atis mormaa keetirra si jedhee guyyaa tokko illee taatu albeedhaan sumaan gorra uustaa. Yoo isiin tun gocha kana raawwachuu baatte isin lamaan isin dhubattee jira jireenya. Namitti kana yoo arganii ajjeesaa hin ajjeesu. Maali tun kana yoo ol deemtu? Bildiris jette keessaa kaatee moo? Gaazexaa fudhattee dhufte. Fuudhi meetis fuudhaa kana huraa sii qayi. Qayi mee kutaa na huraa taata? Hundi isii haa wallalanii maal balleessite? Qayi mee kutaa na huraa taata? Qarqii firaa baasii man duraa qayi. Dhiisira maal balleessite haaboo? Maal balleessite dhiisira? Isilleen achi mana kan itti qollofeetiin na waliin bakka san keessa achi raffise ijoollee bira. Bar waan shanumti takkitti hin dhageenye bar. Shayitaana malee shayitaana sii kutee malee. Sirraa bane? Si baneerra? Sirraa bane yeroo isii tolfatte siin. Si baneerra? Achi deemree fi kaasa wajjin. Bakkuma namni taa'eetu booree haasa'u achi balee hin feetu. Dhiisii haaboo diliirraan fuudhani. Mee maal godhuu namittiin tun isii tan akkana gootee asii waan isii baase osoo hin beekin akkamitti mana kana jiraachuu danda'a? Namicha abba daaree jedhanii bara osoon isin dhufin hunda geessoon suutii jiruutiin dhagee namtichaan namtichaan taane jedhanii bara. Namtichi namtichaa maadha jedhanii akka siirii godhuu sadarkaa tokkoffaarra nama jiru jedhan giseen dhagu. Namichi beekamaadha siirii akka Suudaan baratee dhufe nama hedduurraa hin dhagee. Garuu namni fuula isaa beeku hin jiru namicha sana. Sagalee isaa malee namatti as bee namaaf hin godhu bilbila maallaqa akkaawuntii isaa irratti ergitee maqaa nama sanii maqaa haadha nama sanii ka abbaa sanii guutuu itti kenniteet namtichi itti hojjeta. Hamma falli biraan jiru jii isuma barbaannee baasne bakka baasne barbaannee baasneet yeroo isiin nu harka seentetti raamota godhuuf hin hafne kana booda siin raamota godhaafi tun hundi dhufte. Moonni nan siidhaamu akka obbolummaatti isiis akkana godhanii siisii akkana godhan rakko. Osoo wanti kun lammaffaan deebine isii amma hatattamaan barbaannee bituu qabna. Akka inni jala hin deemne na godhuuf barbaaddeetti. Kana jechuun jala hin deemin jechuu fayyaa miti. Lammaffaa waan kanaan akka isiin isinitti hin deebine qabaniituma kaayanii jechuu fedheeti hanga isiin abdii waan kana godhuu kutattu. Amma ka'eetiin daawwattoota hordoftoota keenyaa waajjira poolisii lakkoofsa namichaa harkadheetiin jira miti. Lakkoofsa namichaa harkadheetiin jira waajjira poolisii dhaqe. Maali? Maali isaadha?
ها ما تات ويترى كبريت ما نسيتها ويترى كبريت ما نسيتها هذا بدي ما نلالته سيرفي صور بديتي ويا ربي هيا ما لسه خي من روح خي قاسي قبي خي ويا ربي خي خي نكتنا روح خي خي ياسي خي جلات خي جلا بي قبي جلا خي تبغى كابتن أنت إسرع ما خي ميت جلا خي جلا خي كابتن هذا يو خي جلا كابتن يلا جلا خي جديسي جديسي ها cinqamni bo cinqi rabbiin duraa qabu maal atiin tu maal barbaadda atiin tu maal barbaadda gattaay sada gattaay taay gatta gattaay taay gatta daawwattoota hordoftoota keenya keetiin gara lakkii taa'e daawwattoota hordoftoota keenya keetiin gara waajjira poolisii deemuuf deema isin karaas tanaaf manoo kanatti itti qollofee biraa deema kun ilkee hundaan nama nyaatti nagaatti